Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Barattootaa fi hordoftoota meetii chaanal akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kootti galata Waaqayyo isinis baga nagaa keessan taatan jechaati. Guyyaa irraa qabadde kanan isiniif dhiyaadhe warra viidiyoo adda addaa hojjettanii akkasumas immoo keessattuu sagantaa garaa irratti viidiyoo warra hojjettan yeroo konfiraansii fa'aa waan akkasii irratti akkamittiin akka viidiyoo bareedaa isaa hojjetachuu dandeessan irratti barreessitanii suuraa fi viidiyoo wal keessaa maktanii akkamitti akka hojjechuu dandeessanii isinitti argisiisa jechuudha. Innis egaa akkuma argaa jirtanii aappii kana fayyadameetan jechuudha. Aappiin kun viidiyoo shaw jedha. Pilaastorii keessaa gadi buufachuu dandeessu. Kallattumaamee keessa seenaa akkamittiin akka hojjetan isinitti agarsiisa. Warri beektan beektu, warri hin beekne immoo irraa barattu baay'een keessanii haala gaariin irratti barreessitanii viidiyoo wal keessa fuutanii hojjechuu hin barbaadu jechuudha. Kanaaf muraasni keessan gaaffii na gaafattanii turtanii tuttureera garuu isin hojjechuu hin dandeenyas maan dhiifama isinitti nima jedhe kanan achiin badees jirtu. Amma garuu bakkuma tokkottiin isiniif qabadhee dhufe yaadaaf qalbiidhaan na hordofaa baay'ee salphaadha jechuudha. Egaa haala kanaan ergaa nuuf banee kunoo bakka kana edit viidiyoo kan jedhu al tokkoof xuqnaa. Sanii booda ergaa xuqnee booddee akka kanattiin yoo viidiyoo barbaadanii bakka kana xuqxuu. Yoo footoo barbaadan immoo as keessa jechuudha. Garuu an oolirra jira waan ta'eef hunduma isaayyuu wal keessa naaf fidee jira jechuudha. Naaf viidiyoos suuras wal keessa fidee waan jiruuf mi'a maal tokko kun viidiyoo daqiiqaa 4 fi sekeendii 14 akkasumas suurallee ittiin dabalaa. Amma suura lamatti hin dabalaa akkasumallee viidiyoo sekeendii daqiiqaa 1 fi sekeendii 26 kana itti dabaleetan sanii booda next kan jedhu kun bakka kana xuqna jechuudha. Erga xuqnee booda viidiyoon lachuusaa sagalee qaba. Viidiyoo sagalee qabu kanaa fi suura sagalee hin qabne kana bakka tokko irratti qindeessinee sagalee dura jiru irraa balleessinee akkamitti akka hojjechuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma kun bakka kana as yoon tuqe amma Waaqayyoo isiniif haa baay'atu barattoota wangeelaa kunillee fuulduratti gaafa butu sagalee qaba. Kanaaf egaa sagalee kanarraa balleessuudhaaf kun bakka kana saawundi muuziq saawundi kan jedhu kana as xuqna jechuudha. Ergaa akka xuqnee booddee muuziq kan jedhu kana ammas al tokkoof hin xuqna. Iddoo sana erga xuqnee booda sagalee irraa balleessuuf jechuudha. Remove original sound kan jedhu kana hin xuqna. Egaa xuqnu kana viidiyoo keenya hunda isaarraa sagaleen hin bada jechuudha. Kun amma lakkaa jira garuu sagalee hin qabu jechuudha viidiyoon kun. Akkasuma kunillee hin qabu jechuudha. Egaa wanti nuti goonu hunduma isaarraa balleessine sagalee barbaanne immoo ofii keenya irratti waraabbachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma sagalee itti waraabbachuudhaaf kun bakka kana iddoo namatti mare kana harkaan gaafa xuqnu sagalee itti waraabuu dandeenya jechuudha. Kun iddoo kanatti sagalee waraabuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma waraabessa agarsiisuu danda'a jechuudha. Asitti harkaan eeggaan qabee iddoo kana jechuudha. Iddoo kana harkaan gaafa gadi qabu sagalee waraaba. Erga waraabee xumuree booda immoo kun akka kanattiin hin dhaabna hin dhaabbata yoo dogoggorreellee irraa balleeffachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma sagaleen asirratti waraabes hin dhaggeeffachiisuu hin danda'a. Kunuugaa amma sagalee waraabaa jira. Waanan dubbachuu barbaadu as gubbaarratti jechuudha. Irratti dubbachuu danda'a jechuudha. Egaa kun ilaala akkasittiin sagalee kana irratti na waraabee jechuudha. Sagalee kana immoo irraa balleessuus nan danda'a. Duubatti butuu irraati fuulduratti butachuu nan danda'a bakka barbaadetti geeffachuu. Akkasuma immoo sagalee kana immoo irraa balleessee faarfannaallee jala galchuu nan danda'a jechuudha. Yookaan immoo sagaleen kun akkuma jirutti taa'ee faarfannaa irra galchuu nan danda'a jechuudha. Akkuma jirutti taa'u.
faarfannaa irra galchuudhaaf immoo gaa bakkuma dura isinitti agarsiise muuziq kan jedhu kana keessa galla. Erga muuziq kan jedhu jala gallee asitti kanneen kun muuziqoota garaagaraatu as keessa jira. Garuu bakka faarfannaa qabnu dhaquudhaaf maay muuziq kan jedhu kana jala gal xuqnaal tokkoo fi erga xuqnee booddee fakkeenyaaf amma faarfannaa tokko irra kaawwachuu yoo barbaade jechuudha. Faarfannaa barbaadan sinigaa daqiiqaa isaas ilaaluu dandeessu, maqaas qabaachuu danda'a jechuudha. Kan isinitti yaadi gootanii fakkeenyaaf amma saani booda gaa erga faarfannaa barbaadan filattanii faarfannaa kanallee irraa muruu barbaadan daqiiqaa isaa fakkeenyaaf kunoo bakka kana jechuudha. Iddoo kana kunoo tuqaan sadeen kun jirti. Ishee al tokko harkaan erga tuqxanii al tokko harkaan erga tuqxanii iddoo kana erga tuqxanii booddee fakkeenyaaf daqiiqaa meeqa akka jalqabu barbaaddu. Faarfannaan kun daqiiqaa 5 fi sekeendii 23 fi maayikiroo sekeendii 3 jechuudha daqiiqaan inni qabu. Kanaaf daqiiqaa meeqa irraa jalqabu fakkeenyaaf mee daqiiqaa 2 irraa jalqabu toon jedhee barreesse bakka kanatti daqiiqaa 2 irraati akka inni jalqabu taasisa jechuudha. Ani inni dhaabu immoo daqiiqaa 4 irratti haa dhaabuun jedhe immoo daqiiqaa 4 irratti akkanaaf dhaabu taasisa yoo ta'e sanii booda erga akkasitti guute okay jenna jechuudha. Erga okay jennee kun okay dakka kana jirti jechuudha. Gajjallaa kana erga okay irratti jennee kun isaa duubaanis fuulduraanis irraa muramaa jira jechuudha. Bakka amminni diimatu kun iddoo faarfannaan jiru bakka addaatu bakka faarfannaan irraa muramee jiru jechuudha. Kanaaf egaa uduusi faarsu lokkooniya si'een bareedda lokkoontiya anta salaama isaakiya anta salaama masiikiya uduusi faarsu lokkooniya si'een bareedda lokkoontiya. Sani booda bakka kana xuqneetu irratti aad godhannaa egaa xiqqoo ishee mul'achaa jiru asitti irratti aad muuziq uduusi faarsu lokkooniya si'een bareedda lokkoontiya anta salaama isaakiya anta salaama masiikiya lokkoontiya anta salaama isaakiya anta salaama masiikiya. Egaa sagaleen ani dura waraabe kunu as jira jechuudha. Iddoo kana uduusi faarsu lokko uduusi waama anta salaama masiikiya uduusi faarsu lokko xiqqoo sagaleen muuziqaa waan gara malee bukaa jiruu fi sagaleen kiyya badaa ol dhagaamaan jiru fakkaata. Erga koo gara kee qabee wanjoon cubbuu anarraa cabee masiisa abdii jannata kanaaf namoonni si faarfata. Masiisa abdii jannata kanaaf namoonni si faarfata. Masiisa abdii jannata kanaaf namoonni si faarfata. Anta salaama isa. Egaa sagaleen kiyya hin dhagaamne baay'ee jechuudha. Muuziqaa isaatu gara malee ol kaa waan ta'eef sagaleen kiyya hin dhagaamne nan itti waraabe meeqoo faarfannaa xiqqoo sagalee nageenya faarfannaa mee kanatti adii godhe ilaalla. Kun amma sagaleen kiyya dhagama fakkaatan hin dura irratti waraabe. Kanaaf egaa akka kanattiin faarfannaa irratti sagalee keenya waraabuu dandeenya. Gidduu gidduu galchineellee waraabuu dandeenya jechuudha. Haala kanaanii akkasuma egaa faarfannaa kana utuma faarfannaan kun irra jiru
viidiyoo kana jechuudha. Viidiyoo kana sagalee isaa irraa kaafachuun barbaada yoon ta'e idduma kana bakka dura tuqee xiqqoo ishee asitti mul'achaa jiru kun oda kana kun asii iddoo kana harkaan xuqna jechuudha. Original sound kan jedhu kana irraa kaasna jechuudha. Sani booda kan viidiyoo irra jiru sun sagalee isaa hin dhaga'ama jechuudha gaamu. Akkasuma deebisnee cufuu barbaannes immoo bakkuma kana adduma kana harkaan xuqnee cufna jechuudha. Amma immoo hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo isa gara dhumaarra jiru kana irratti sagalee isaa qofa banachuu barbaade iddoo kanaan tuqa jechuudha. Asii irraa banna jechuudha. Yoo cufnes immoo iddoo kana qabnee cufna jechuudha. Akkasuma iddoo kana qofattiyyuu asirrattiyyuu sagalee isaa irraa balleessuun hin danda'ama jechuudha. Tokko tokkoon qabneetu irraa balleessuu dandeenya jechuudha. Akkasuma egaa suuraawwan kanammoo jechuudha daqiiqaa irratti dheereffachuudhaaf suuraa sekoondii 2 irra jira. Bakka kana direction kan jedhu kana harkaan xuqneetu akka itti gara fuulduraatti bulan sekoondii barbaannu irra keewwanna jechuudha. Amma sekoondii 10 itti qaba. Garuu itti dabalachuu dandeenya. Ida'uu kana harkaan akka itti xuqne daqiiqaan keenya itti nu dabalaa deema jechuudha. Amma sekoondii 30 irra ga'ee jira. Akka ittiin daqiiqaa amma barbaadan irra kaawwachuu dandeessu. Suura tokko gubbaatti daqiiqaa 10 iyyuu daqiiqaa 20 iyyuu irratti hojjechuu dandeessu. Suura tokko gubbaatti jechuudha. Kana irratti hidaa deemtu fakkeenyaaf akkasittiin amma daqiiqaa sekoondii 76 okay jedhaan sani booda okay jettuuni erga okay jedhee booda suura hunduma isaarra daqiiqaa kana daqiiqaan kuni sekoondiin kuni suura hunduma isaarra akkasii ta'uu barbaadanii iddoo kana siittuu ol kan jedhu kana as fuuldura kana harkaan tuqxu jechuudha. Hin banama jechuudha. Sani booda okay kan jedhu kana harkaan tuqxu jechuudha. Erga okay jettanii suuraa hunduma isaa gubbaarrayyuu isiniif ta'a jechuudha. Yoo suura hundumaa irratti immoo barbaadne suura tokko lama qofa irratti immoo barbaadan immoo isuma qofa irratti dhiyeessanii kana cuuftaniitu okay jettuuni ilaala. Amma inni kun daqiiqaa tokkoo fi sekoondii 17 ta'eera. Inni kun immoo daqiiqaa sekoondii 2 jechuudha. Kanaaf egaa akka wal fakkaatu godhachuudhaaf akkan dura taasisettiin walirra keewwattanii wal faana akkasii deemu gochuu dandeessu. Tokkotti immoo daqiiqaa baay'eeftanii tokko immoo akka kanatti xiqqaa godhachuu dandeessu. Haala kanaan jechuudha hojjettu jechuudha. Gaamma immoo gara irratti barreessuutiin darbaa. Faarfannaa irraan kaasaa sagaleen akka wal faanaatti. Faarfannaas immoo irraa balleessuu dandeessu. Bar faarfannaa al tokkotti irratti filattan irraa balleessuu dandeessu. Dhiifama asitti dafeen balleessee fakkeenyaaf faarfannuma ammaa yoo nutti deebisee hunduu isaa faarfannaadhuma garuu bakka kana jechuudha. As tuqxu erga iddoo kana tuqxanii kunoo dileet kan jedhu jira. Dileetii akkana tuqxan faarfannaa sana irratti gashitan irraa bada jechuudha. Akkatti irraa balleessitanii sani booda kunoo bakka kana iideet kan jedhu kun as jechuudha. Iideet kan jedhu kana harkaan egaa tuqne irratti barreessuu wantoota garaagaraa as keessa jira jechuudha. Egaa daqiiqaan baay'ee dheerachaa jira. Iddoo kana harkaan tuqna jechuudha. Asii erga kunoo bakka kana as tuqna. Erga iddoo kana tuqne booda barreeffama irratti barreessinu jechuudha. Barreeffama irratti daballu fakkeenyaaf waaqayyo gaariidha jennee barreessine okay jenna. Erga okay jennee barreeffamni kun akkatti nu dhufa.
kanneen as keessa jiran kana irratti filattanii galchuu dandeessu. Akkasuma barreeffama kana saayizii isaa wanta garaagaraa jijjiiruudhaaf kunoo as keessa jechuudha. Iddoo kana yoon tuqee barreeffama kana bifa nan ittiin barbaaduun bifa kamiin akkan barbaadu filannoo kiyyaan irra keewwadha jechuudha. Akkasittiin fakkeenyaaf amma isa kanarra yoo ta'e as kunoo bakka kana jechuudha. Tuquudhaan immoo kalarii isaa kalarii barbaadan irra kaa'uu dandeessu. Akka kanattiin jechuudha. Barreeffamni kun immoo wanta kana keessallee irratti dabaluu dandeessu isa kana jechuudha. Akka kanattiin kalarii baay'ee qaba gaa wantoota baay'eetu jira as keessaa irratti taasifachuu dandeessu jechuudha. Asitti siitingii kana keessatti gadhoftan immoo barreeffama kana iddoo kana kunuunsa kana akkatti as wottanii achi butuudhaan akka kalarii isaa jijjiiramu gochuu dandeessu. Kanallee tuquudhaan akka guddatu, akka dalga ciisu, akka irraatii badu duubarra kan jiru gochuutii dandeessu. Akkasumallee akka inni gabaabaa yookiis xixiqqaatee taa'us gochuu dandeessu. Wal duraa duubaan akka taa'u kunuunsaan kun tartiiba jechuudha. Barreeffama baay'ee barreessitan keessatti haala sanaanii barreessuu dandeessu jechuudha. Barreeffama irrattiin fiddanii irratti baafachuutii dandeessu. Kan aggaa akkasumas duubni isaa baay'ee gurraachaa jechuudha. Xiqqoo ishee kalareessaa waan ta'ee jira. Kanarratti egaa taasisnee duubni isaa immoo jechuudha. Gurraacha yoo ta'e kunoo gurraacha jechuudha. Asitti anan irraa godhe gaafa akkas ta'u as keessatti egaa inni kun irraa irrifamaa deema gara duubaatti gaafa bunnu gara fuulduraatti gaafa bunnu immoo akka kanattiin dhufaa deemaa jechuudha. Egaa haala kanaan barreeffama irratti barreessinee jechuudha. Erga keessaa baanee egaa barreeffamni kun akka kanatti irratti nu dhufaa jechuudha. Daqiiqaa isaati immoo harka keenyaanis bunnee daqiiqaatti baay'ifachuu dandeenya. Yookaan immoo kun bakka kanatti bunnee daqiiqaa hangamii akka irra turu barreeffamni sun. Yookiin immoo daqiiqaa meeqa gubbaatti akka dhufu, daqiiqaa meeqa gubbaatti akka dhaabatu ofii keenyaaf kunuunsaan kana taasifachuu dandeenya. Fakkeenyaaf sekeendii 8 gubbaa jalqabaa, sekeendii 16 gubbaatti immoo dhaabataa jedha. Kanaaf egaa isin haala barbaadaniin irratti guuttattanii ookee jettuun jechuudha. Iddoo kana immoo kunuu as tuqxanii iddoo kana tuqxanii jechuudha. Akkamitti akka ba'u barbaaddu isuma dura dubbadhe fakkeenyaaf amma as yoo tuqne dhiifama daawunloodii ta'ee hin jiru jechuudha. Kun irratti viidiyoo garaagaraa nama irratti fida. Akka kanattiin jechuudha irratti dhufa jechuudha egaa tuqnu. Yookaan immoo akka kanattiin haala kanaan irratti mul'achuutu danda'a jechuudha. Gaafa irratti dabalannu egaa akka kanatti inni xiqqaata kun immoo baay'ee jechuudha. Kun immoo gara malee guddisaa. Kanaaf wantoota baay'eetu as keessa jira jechuudha. Barreeffama keessanii gara jalaan illee akka dhufu gochuu dandeessu. Egaa asitti mul'achaa hin jiru baay'ee. Kana sanaan amma gaafatti dhufu. Kun akkattiin irratti dhufaa jechuudha barreeffamichi. Bifa kana fakkaatuun barreeffama gosa barbaadan irratti barreessuu dandeessu. Hambiraas fiddan irratti barreessuu dandeessu. Barreeffama kana immoo dogoggora barreessitan yoo ta'e immoo asuma keessa dhuftaniitu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kana ookee jedha raayitii iddoo kanarra jiru tuqaa. Barreeffama kana dogoggora qaba yoo ta'e as deebi'ee bakkuma kana tuqeetan jechuudha. As keessa gaafan gale bakka kanaan dhufa jechuudha. Barreeffama kana yookaan irraa balleessuun barbaada yookaan immoo itti dabaluun barbaada yoo ta'e asumaan tuqa jechuudha. Ergan dhufee iddoo kana al tokkoof kanuma harkaan tuqa jechuudha. Ergan harkaan tuqee kun barreeffamni kun dhufa
waaqayyo qofa jedhee dhiisuu iyyuu danda'a irraa balleessa jechuudha. Inna akka kanattis dhiisuu danda'a. Isaanii booda yookiin jedhaanii dura barreeffamananii barreessee waaqayyo gaariidha jedha. Amma garuu waaqayyo qofaan taasise jechuudha. Kanaaf bakka daqiiqaa sana eeggaa ga'u barreeffama sana qofatu dhufaa jechuudha. Akkasuma viidiyoo egaa wantoota baay'ee keessatti afanii jiru. Kun akka irratti dhufa barreeffamichi. Bakka kana moggaa xumune jechuudha. Kun asii egaa as dhufnee halkaan xumune viidiyoowwan kana irratti akkamitti akka dhufuu qabanii wantoota garaagaraa bareedinaaf kan ta'anii irratti dabaluu dandeenya. Fakkeenyaaf amma akkanatti walitti dabale kanneen kana wanta garaagaraa jira isaan kanatti dabaluu dandeessu jechuudha. Kun akka ittiin iddoo kana tuqxanii irratti hidhaa deemtu jechuudha. Kun gidduu isaatti ofumaa hidhama gizeessanii harkaan tuqxanii akka kanattiin gizee darbuu xumuree eeggaa darbu gidduutti egaa sitti akka inni irra oolu taasisaan jira. Egaa kun akka kanattiin irratti dhufa jechuudha. Iideetiidhuma kana keessaa otoo hin beekin waan baay'ee irratti dabaluu dandeessu. Akkasuma effeektii garaagaraa jechuudha. As tuqxanii kalariillee itti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Wanta garaagaraa irratti dabaluu dandeessu jechuudha. Akkasuma istiikii garaagaraa iddoo kana tuquudhaan as jechuudha. Egaa tuqxanii istiikii garaagaraa irratti dabaluu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kana gaafa irratti fidee daqiiqaa meeqa gubbaatti akka dhufullee taasifachuu dandeessu jechuudha. Harka keessaniin sooftanii bakka kana kunoo as tuqxaniis immoo daqiiqaa meeqarraa akka jalqabu daqiiqaa meeqa gubbaatti immoo akka dhaabatu taasisuu dandeessu jechuudha. Akkasuma bakka kanatti immoo viidiyoo xixiqqoo kan ta'an garaagaraa iddoo kana tuqxanii irratti dabaluu dandeessu. Bilbila keessan keessaas irratti dabaluu dandeessu jechuudha. Ida'uu kan jedhu tuqxuu erga ida'uu xiqqaa as keessaa wanta baay'ee wanta biyyattii wal fakkaatu irratti dabalachuu dandeessu. Fakkeenyaaf ammoo as keessatti viidiyoo waayee egaa haala kanaan harka keessanii as buutuudhaan hangama barbaadan hambifattanii hanga irraa muruu barbaadan immoo irraa murtuu jechuudha. Fakkeenyaaf akka kanatti egaa deemu amma kanatti toon mura ta'ee fakkeenyaaf jechuudha. Ookeen jedhaanii
akkasuma ispiidii isaallee dhaqee akka ariifatu gochuuf illee bakka kana tuqxanii akka ariifatus akka harkifatu gochuu dandeessu. Akkasuma bakka kana immoo tuqxanii viidiyoon tokkittiin kun lama akka ta'u wal bukkee akka ta'u gochuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma qubee haa isheen xiqqoon kun bilbila keessan gubbaarra jirtu namni yeroo viidiyoon kun lama akka ta'eetoo argamu gochuu dandeessu jechuudha. Akkasuma asitti naannessuudhaaf viidiyoodhuma keessan kana gara barbaadan naannessuu dandeessu jechuudha. Kunis akkuma kana jechuudha. Irraatii munuudhaaf gargaara jechuudha. Viidiyoo barbaadan irraa hanga barbaadan hambifattanii irraa murtu jechuudha. Kana fakkaata egaa amma as keessaattiin. Egaa asuma keessaa seetingii kana keessaa otoo hin bahin iddoo kana tuqxan immoo viidiyoo kana irratti immoo bilbila keessan keessaa viidiyoo kan biraatti dabaluu dandeessu. Harka keessaniin iddoo kana ida'uu kan jedhu kana tuqxanii galarii keessan singalcha viidiyoo irratti ida'uu barbaadan illee irratti ida'uu dandeessu jechuudha. Daqiiqaan baay'ee fagaachaa waan jiruuf ganaan ariifadha. Baay'ee dheerateera waan ta'eef jechuudha. Akkasuma egaa asumatti illee kun bakka asii tuquudhaanii kalarii biraallee isiniif fida jechuudha. Viidiyoo barbaadan suura barbaadan kana gubbaatti viidiyoo barbaadan kana gubbaatti kalarii garaagaraa gashuu dandeessu jechuudha. Kanneen akka kana waan barbaadan irratti dabaluu dandeessu, kalarii jijjiiruu dandeessu jechuudha. Akkasuma immoo jechuudha kun bakka kana tuquudhaanii viidiyoo keessan jechuudha. Akkamitti akka barbaadan lakkoofsa isaa kaa'ee jira kan barbaadan irra keewwachuuti dandeessu jechuudha. Guddina viidiyoo keessanii iskiriin isaa akkamitti akkasii mul'achuu qabu filattanii irra kaawwattu jechuudha. Kunis akka sana jechuudha. Akkasuma egaa kun bakka kana as tuquudhaan bakka kana morga tuqxanii viidiyoo keessan kan isinii bareechuu as keessaa fakkeenyaaf wantoota baay'ee isaatu jira kan jaalattan fakkeenyaaf amma akka kanattiin ofumaas of jalaa muuziqaa qaba. Muuziqaa sarara balleessuuf kanuma duubatti fuulduratti ooftu irraa bada gara fuulduraatti immoo hin dhufa jechuudha. Gizee suurri keessan viidiyoon keessan daddarbu dhuma irrattiin ifida jechuudha. Irratti biqilsiiwwan kanneen akkana kana gizee daddabarsu ifida jechuudha. Kanaaf haala kanaan wanta kanneen kanallee itti dabaluu dandeessu waan barbaadan keessaati daawulood godhachuu dandeessu jechuudha. Egaa kana fakkaata jechuudha. Egaa wantoonni baay'eenis keessaa afaniiru. Isa kana immoo adeemsa keessaa ilaaltanii egaa jettanii baay'ee isiniif galaa deema. Waan hordoftaniif waan irraa barattaniif baay'ee galatooma. Nagaa keessan ta'a. Waliif sheerii godhaatii irra baradhaa. Karaa salphaa ta'e viidiyoo babbareedaa isaa hojjechuu dandeessu. Viidiyooti godhachuu dandeessu. Viidiyoowwan fakkeenyaaf yeroo baay'ee viidiyoo keessan hojjedhu. Dura viidiyoo keessan waraabu sagaleen garaagaraa jala galaa. Sagalicha irraa balleessi sagalee kan biraa fidee irratti waraabee akka sanatti hojjedha jechuudhaani. Kanaaf nagaa keessan ta'a. Turtuu jedhu gaarii qabaadhaa. Nagaatti.